Daawwattoota keenya egaa keessummoota har'as affeerradheen jira. Keessummoonni kan koo obbolaadha, lakkuudha, tamaamii fi kamaali kan isaan jedhamanii tibbana egaa Art Institute irraa eebbifamaniiti jiru. Muuxannoo fi mudannoo isaanii kaasaa kan wal faana turru ta'a. Sirba babbareedas isin affeerraa, simboon keenyas jira. Yoo yaada qabatta lakkoofsa bilbilaa keenyaan haloo jedhaa nu faana turaa isiniin jenna. Qarcaan Shee Trading immoo ispoonsara Pilaatineemii sagantaa kanaati. Ergaa laqabuu ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a faana turaa. Saayitiiwwan 55 olitti buna oomishuun biyyoota alaa 20 olitti buna qulqulluu sadarkaasaa eeggate gabaa addunyaatiif kan ergu dhaabbanni daldala buna Qarcaan Shee teeknooloojiiwwan haaraa akka biyyaatti yeroo jalqabaatiif galchuudhaan bunni bosona tokko malee oomishamuu akka danda'u dhugoomeera. Teeknooloojiiwwan garaagaraa oomisha bunaa saffisiisuu danda'u gara biyya keenyaa galchuun adda dureedha. Carraa hojii namoota 25,000 oliif dhaabbii fi yeroodhaan uumeera. Sharafa alaa doolaara miliyoona 86 argamsiisuun sadarkaa tokkoffaa argateera. Dhaabbata aantummaa uummataatiin galateeffatameedha. Buna qulqulluu oomishnee gabaadhaaf haa dhiyeessinuun ergaa keenya. Buna qulqulluu gatii gaariidhaan dhaabbata daldala bunaa Qarcaan Shee. Tolekaa keessummoonni kan koo baga nagaan dhuftanii baga gammaddanii isiniin jedha. Baga walumaanuu gammanne baga nagaan eddan. Tolekaa gaafa isin ilaalanii bifaan wal fakkaattu kamtu tamaamii kamtu kamaalii kan jedhamuyyuu hordoftoota keenyan wal bara. Ani immoo Tamaam Haajii jedhama. Abbaa kiyyaa Haajii Bilisaa fi harmee Meemuu Jamaal irraan dhaladhe. Anis akkasuma abbaa kiyyaa Haajii Bilisaati. Kamaal Haajii Bilisaa jedhama. Kamaalii fi Tamaamii jechuudha. Tolekaa gara boodatti bifaan wal fakkaachuu keessan irraa wanti addaa wanti si mudate jiraachuu mala jedhee yaada. Isa sanii nuu kaaftu. Egaa tibbana Oromiyaa Art Instituutiin barattoota hedduu ogummaa adda addaatiin eebbisiisetii jira. Sanniin keessaa isin tokkodha. Mee akkamitti ibsitu dhaabbatichasanii gama aartiitiin egaa aartii irratti kan inni hojjetu maal barattanii akkamitti eebbifamtanii kan jedhu kana dhaabbaticha ibsaame sirraa ka'uu Kamaal. Galatoomii waan carraa kana naa kennateef waa'ee Oromiyaa Art Institute yoo kaasnu jechuudha. Gammadoo Jamaal tokkodha. Gammadoo Jamaal immoo nama beekaadha. Nama aartii Oromootiif quuqamudha. Nama aartii Oromoo jabeessuuf kaayyoo guddaa qabatee socho'aa jiru. Akkasuma manni barnoota Oromiyaa Art Institute baay'ee namoota muuxannoo jabaa qaban barsiisee baasuudhaan gahee guddaa qabu keessaa Oromiyaa Art Institute jedhee yaada. Tamaamoo. Akkuma inni ibsee Instituutiin Aartii Oromiyaa hedduu waan nama boonsu hojjetaa jira. Fi Gammadoon Jamaalis akkasuma jechuudha. Hojiin isaa hojii hedduu nama boonsu. Oromiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif Oromiyaa Art Instituutii banee afaaniif seenaa duudhaa aadaa akka cimu godhaa kan jiru Instituutii Aartii Oromiyaati. Hedduu waan nama gammachiisu gara fuulduraatti immoo kanaa olirraa argina jedhee yaada. Gammadoo Jamaal egaa gama fiilmiitiin hojii adda addaas hordoftoota biraan gaheeti jira. Aartii Oromoo irratti hojii guddaa nama hojjechaa jirudha. Kaayyoo maltiimiidiyaa waliinis wal ta'uudhaan egaa hojii gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Akka deeggarsaattis ogeeyyii hedduu isaanirraa kan arganne jira ni galateeffanna. Tole isin hoo maaliidhaan eebbifamtanii egaa amma haala kanaan uffattanii babbareeddaniiti jirtu. Mee Kamaalirraa hin ka'a maaliidhaan eebbifamte? Kan eebbifamne koor fiilmeekingiidha. Isa jalatti immoo
Core filmmaking. Filmmaking tole. Core filmmaking kun isa jalatti cinematography qaba. Tole. Directingii qaba. Tole. Editingii qaba. Actingii qaba. Arfan kan of jala hammatee jira jechuudha. Inni kun waraabbii cinematography jechuun waraabbii kan deebitee edit gootee akkasuma ka waraabde kanas yoo waraabdu direct gochuu sirra jiraata. Direct gootee akkasuma hanga xumuraatti dhiyeessuudhaaf ulaagaalee kanneen arfan of jala qabate jechuudha. Kun hundinuu wajjin socho'a. Tole. Tamaamis kanumaan. Anis isuma isa waliin dipaartimentii tokko kilaasii tokkosii isuma kana irraan dabalataan immoo tiyaatira bilisaan nu kennaa ture. Asirratti hedduu galatamu jechuun fedha. Tole egaa fiilmi meekingiin kun akkasiin jettanitti taatota warra diraamaa yookaan immoo fiilmi irratti ta'anii taphachuu danda'an warra kaameeraadhaan waraabuu danda'an akkasumas immoo daayireektii yookaan immoo qajeelchuu warra danda'an akka jechuutti natti fakkaate. Egaa jalqabumayyuu fiilmeekingii jechuun warruma waraabbii jalqabarraa gadhumaatti kun tiyaatiraan warra bayan ammoo isa jalatti jechuudha aktingii jedhanii. Tole egaa tibba kana ammoo tanaan dura magaalaa Adaamaa naannaa Booleetti kan inni beekamu. Instituutiin kun yeroo ammaa immoo gara sinimaa Ooliyaaditti jijjiirrateeti jira. Mee sinimaa Ooliyaad qabachuun isaa maali fayyadamuu danda'u artistoonni jettanii yaaddu Kamaal Ranqa? Sinimaa Ooliyaad qabachuun isaa ani hedduu gammachuu guddatu na dhagayamu. Maaliif yoo jennu jalqaba achi keessatti fiilmii biraatti ilaalamaa ture. Akkasuma nuti carraan argama. Amma artistoonni Oromoo carraa guddaa qaban achi keessatti jechuudha. Nuti fiilmii tokko eebbisiisuudhaaf dhannee gaafannee turre. Fiilmii Dooktor jedhamu ijoollee Harargeetiin hojjetame tokkotu jira. Daarmaarkii fa'aan. Isa eebbisiisuuf dhannee gaafannaan qarshii hedduu nu gaafate. Sanuyyuu fiilmii Amaariffaa erga ilaallamee ka'ee booda jedhaniiti nu dhoorgatan. Jennaan sa'aatii meeqa godhan halkan keessa sa'aatii 4 booda jedhan. Innaa wantoota akkanaatti nu dhagayaa ture. Amma baay'isee galatoomfadha. Sunis gara keenya deebi'uu isaatiin artistoonni Oromoos baga gammadanii jechuun barbaada. Tole. Tamaamoo? Hedduu waan nama gammachiisu hojjete Gammadoon. Baay'ee itti boonna. Hojii akkanaa jechuun artistoonni bakka argatan jedhee yaadaan akka kiyyaatti. Jechuun yaada isaaniillee akka itti ibsatan bakka argatanii baay'ee hedduu nama gammachiisa. Kun ammas akka kanaa olii argina jedhee yaada. Tole kaamee gara fiilmii afaan Oromootti yaadee binuuti. Amma isin ogummaa isaatiin eebbifamtaniiti jirtu. Dabalataan tiyaatiraan eebbifamtaniiti jirtu. Amma egaa waraabbii akkasumas immoo sinematogiraafii isaa immoo akkaataa daayireektiitti godhame hunda qeequu ni dandeechu jedhee yaada. Fiilmiiwwan afaan Oromoo akkamitti ilaaltu? Haga ammaatti warra waraabamanii qilleensarra oolan kan hordoftoota bira gahan kanii akkamitti ilaaltu kan jedhu Kamaalirraa kaan. Jalqaba yoo ilaalte ta'e hojii gareen hojjennetu jira. Gaafa eebbaa dhiyeessine yoo argiteetta ta'e harmee kan jedhu dhiyeessine. Chaalenjii baay'ee keessa darbineeti nu lamaantu dhiyeessee guyyaa san gareedhaan kan dhiyeessin akkasuma barattoonni kuwwanis ka dhiyeessan jiru. Baay'ee nama gammachiisa. Garuu chaalenjiin keessa darbanii fiilmiiwwan biraa hoo amma fakkeenyaaf haga ammaatti afaan Oromoo fiilmii hedduu horateeti jira. Fiilmiiwwan kunniin maal fakkaatu ija ogummaatiin gaafa ilaaltan isa akka yaada kaaftaniifani meetama. Ija ogummaatiin gaafa ilaalte fiilmiin hedduu duubatti harkifatee jira. Jechuun jalqaba yoo ilaaltu san akka jalqabatti ilaaltu sanii miti. Yoo aartii keessa seente jechuun yoo barattee ulaagaa isaa hunda isaa yoo barte akka itti ilaaltu sanii miti. Teettee immoo kun maaf akkana ta'e inni kun akkana ta'e. Isa kana hubatta malee ati immoo yaada isaati miti. Akka dura yaada isaa ergaa isaa ilaaltu sanii miti.
akkasitti yoo ilaaltu immoo aartiin Oromoo kun hedduu irratti hojjetamee hin jiru. Gara saniin immoo sirriitti irratti hojjetamuu qabu inni yaadna. Kan qofa osoo hin ta'in abbee fiilmichi biyya keessatti hojjetamaa jiru kun akkamitti dalagamaa jira jetta bara ija ogummaati yoo ilaalte jechuudha. Nati dura callisneetuma ilaalaa turre fiilmiin kun akkamitti bareedamu jechaa turre garuu ija ogummaati yoo ilaaltu waan baay'ee wanna jedhu irratti argita. Kanaaf isa caalaa waa hundaanuyyuu akka sadarkaa biyya dalagamutti. Maali mee rakkooleen gurguddaan isaanii maal ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon isaa guddaan maal akka ta'e beektaa? Istoorii isaa eeggatee yoo dalagamee jedhe shaatliistii isaa seeraa yoo itti fayyadaman jalqabarraa kaasee wantoota ulaagaalee isaa tokko tokkoon istaandaardii idil addunyaa jedhamu eeggatee yoo hojjetame fiilmiin kamuyyuu kaawwanii gadi ta'ee hin dalagamu. Garuu isumaayyuu istoorii boordii isaa dalaguudhaaf yeroo baay'ee nama fudhata wantoota baay'ee gaafata waan ta'eef san hojjechuun xiqqoo nama nuffisiisa jedhee yaada. San nuffuu baatanii yoo dalagamee jedhe ulaagaa isaa hundaayyuu isa kan sirreessu daayirektii nama godhu san hojjetanii jennaan waan duuba nama deebisuuf hin qabu. Hordoftoota keenya Kamaalii fi Tamaamii wal faana jirra. Egaa keessummoonni keenya sirbas ni jaalatu. Akkasii sirba ammayyaa jaalattu jedhan. Tole mee sirba tokko asirree adeemnuti. Egaa gara qophii keenyatti odoo hin ceene immoo waa'ee qophii keenyatanii isin gaafadha. Waa'ee keessanii simboo keenya booda kan kaafnu ta'a jechuudha. Mee simboo keenya qophii jedhus qabna. Qophiilee biraatis hojjechaatii turre yaada qabdu kanneen irratti meetama. Simboon hedduu namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Akkasitti immoo yeroo hundatti fuufee immoo. Maal fooyyessinu mee qophii sanarratti? Isumarra jajjabaattanii osoo itti deemtanii osoo yeroo hundaa qabaatee itti dabaltanii hedduu namatti tola. Waa barsiisaa tarii amma waa'ee afaan Oromooti kan inni barsiisu wanta ta'eef simboon keenya kun waa barsiisaa. Hedduu irraa barataa turre nuyyuu sagantaa isaa hin hordofna. Baay'ee wanta nama gammachiisu irraa arginu jechuun barumsa guddaa namaa kenna jedhee yaadaan akka kiyyatti jechuudha. Tole Kamaaloo. Anis hedduu waan nama gammachiisu qophii ispoortiis qaba. Qophii fayyaa irrattis kan dhiyeessu. Isa dhiyeessaa turre kanaan dura jechuudha. Afaan Oromoo irrattis qubee afaan Oromoo irratti wantoonni ni barsiisaa ture baay'ee nama gammachiisa. Akkasuma kana caalaa jabaattanii akka itti deemtan bakka guddaa akka geettan hawwii guddaa qabna. Meeqa akka gaazexeessatti Tamaami hordoftoota keenyaa jedhiitoo affeerii qophii kanatti ceena. Walitti deebinee hordoftoota keenyaa simboo keenya hordofneeti kan deebine egaa Tamaamii fi Kamaal wal faana jirra. Yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan halluu jedha isin jenna. Egaa Tamaamii fi Kamaal akkuma sila jenne lakkuudha. Mee maatii keessatti mudannoo nama mudatu jira. Amma haatii fi abbaan iyyuu addaan akkamitti baasu kan jedhu anaaf gaafidha. Gara biraatiin immoo manneen barnootaa keessatti kutaadhuma tokkotti barachaa as geessan natti fakkaata. Sanarratti immoo barsiisonni akkamitti addaan baasu keessoo yeroo qormaataa fa'aa kan jedhu Tamaami. Qorumsa jira faayinaaliidha. Faayinaalii osoo qoramaa jirru jechuun barsiisaan kan nu barsiisu miti kan nu qoru. Akkuma faraqa barsiisan ka ganama barsiisuun barataa galgalaa qoraa kun immoo akkasii wal keessa oofan. Dhufee barsiisaan isa barsiisu ana guyyaa carraa akka carraa ta'e kilaasii keenya seenee kutaa keenya seenee yoo qormaataaf jedhu ana keessatti arge. Jechuun argeen beeku na fakkaate garuu akka yaadutti jechuudha. Achiin ana keessatti argee akkasuma kennuuf ture akkuma barataan taa'etti. Erga ol seenee barataa ilaalee argee booda bayaatii hiriira qabadhaa ayidii keessanis agarsiisaa seentanii jedhu. Hayyee jennee baanee ergasii immoo tartiiba qabannee hiriiraan seenuudhaaf jechuun ayidii agarsiisaa seenu. Seennaan
calliseetuma ayidiin irraa fuudhee harka qabatee seene naan jedhe. Ni seene. Ijoollee hundaayyuu bootaa qabsiisee erga ka'ee booda qorumsa qooduudhaaf jedhee ka'ee achi na bira dhufe. Ati maal goota kilaasii kana naan jedhe. Jennaan barsaa ana asuma baradhaa qorumsaa fi qormaataa fi hayyee jedhee ijoolleedhaa qormaata qoodii ka'ee ana bira dhufe. Barsanaallee naa kennaa jennaan ati yakkamaadha naan jedhe. Maal balleesse barsiisa jennaan ijoolleen immoo rifatan ijoolleen na bira jiran. Maal balleesse jennaan amma haqa baasiiti naan jedhe. Haqa baasii eenyu qormaatamuuf seente moo maal barbaaddee irra deebite naan jedhe. Barsiisa maal balleesse maa jennaan maal balleesse ana gowwoomsuu yaadu ani koo si beekaa naan jedhe. Maal ni jennaan kilaasii kiyya barataan jirtu maal gochuu as dhufte naan jedhe. Kilaasii isaatiin maqaa waamaa isaati. Kilaasii kiyya osoo barattu maal godhu as dhufte. Immoo barsiisa akkasii miti. Ani asuma baradha jedhee ijoolleen itti manii ijoollee sana amanuu dide. Isinuyyuu hojjedhaa keessan. Isinuyyuu yakkamaadha. Yakkamaa kilaasii keessatti dhoksitanii ka waliin hojjettan. Kanaafiyyuu lakkuu ta'uun waan akkasii nama mudachuu danda'a. Maatii keessattuu mee kamaan? Maatii keessattis hedduu nu mudataa ture. Dhiyeenya kana sababa koronaatiin asii achi deemnee turre. Achitti baazariin guyyaa tokko hojii hojjeta. Abbaan kiyya jechuudha. Tamaamii wajjin hojjetan. Achitti dhaqee jennaan tamaamee nadhiisee deeme. Deemnaan ani hojjedhee xumuree gara manaa gale. Nama hojii jijjiiruu dhufee kamaa dheessi turte jennaan lakkee asuma ture jedheen. Amma hojii irraa dhufaara jedheen. Amma ana wajjin ka hojjetee dhufe tamaamii jennaan lakkee anaa jedheen. Ati kamaaluma tamaamnaan jedhe. Nyaatarratti mee maal hojjennaa waan ittiin hebbifamne kanaan maal akka uummata kanaaf maal dhiyeessina jettanii yaaddu? Uummata Oromoo keenya jechuun aadaa fi duudhaa aartii jajjabeessuudhaaf abdii guddaa qabna. Ammas jabaanee cimnee itti fufnaa hin hojjennaa yaada jedhu qabannee jirra. Kaameraanis ediitarriinis nuuma waan ta'eef daayirektiis gochuu hin dandeenya. Aaktiingiis hojjechuu hin dandeenya. Kanaafuu kana hundaan hojjenna jechuu sun ta'in isa kana hunda isaa baruun barbaachisaadha garuu kana hunda hojjechuu miti. Kanneeniin hojjennee uummata keenya waan baranne barsiisuu yaada qabna jedheen. Tole gamee sirba tokko sila kamaaltu nu affeeree amma immoo tamaam sirba nu affeeriti. Sana booda ni xumurra. Sirba ammayyaati. Sirba dhiyeenya kana gadhiifame. Sirba Empaakkoo jedha. Empaakkoo afaan Oromooti. Isa immoo uummata keenya affeeree jira. Hayya hordoftoota keenya sirba Empaakkoo tamaam nu affeeree isin affeerraa. Egaa qophii har'aa kanumaanii goolabnaa qopheessitoonni Abbabaa Maqraa fi Nasraa Sharif gama ogummaa teeknikaatiin Fayyisaa Mirreessaa wal faana turre keessummoota kan koo Kamaalii fi Tamaam ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa aartii Oromoo irratti hojii gurguddaa hojjettanii isa san arguudhaa feena kaayyoo miidiyaanis hordofee uummata biraan kan ga'u ta'a jechuudha. Egaa torban immoo qophii kan biraa qabatee dhiyaanna. Egaa torbaniitti